bene cabsitee paaspoortiin kennu maal gochuudhaaf kutuudhaa moo kuti paaspoortii bayya kunoo kanaan deemi kanaan har'a immoo bilisummaa gudii pirankii ajaa'ibaa gudii isarratti hojjechuuf hin deemaa jira dhugaa dubbachuudhaa fi carraasa dhumaa pirankii kanaan aaree waa'uma na godha jedhee yaada inni sigaa akka nama laf jala xumuratee jechuudha laf jala biyya arabaatti deebi'uudha turtii ji'a 3 hojjechuudha biyya arabaatti madaamii koo biratti deebi'uudha laf jala isa dhossee akka nama xumurateen fakkeessitan bilbila haasaa sagalee koo baay'ee ol fuudhitan haasaa jechuudha maaliif jennaan asuma jira piraankiin irratti hojjetti jedhee iyyaadu sababni isaa baay'ee dadhabee jira asuma jira ani immoo maalan godha seetanii kaameeraa koo dhuunfadheen jira asuma taa'etanii silkii haasaa jechuudha akka waan daldalatte haasa'uu fakkaadhee isa sana maal lagootiree akka waan duraan waanan dubbadhee fakkeessitanii dubbadhaa eessayyuu dhaqinaa na wajjin turaa miira akkam akka agarsiisu paaspoortiin ni qabadhee tanaasaa miira akkam akka agarsiisu walumaan waa daawwannu amma zim jedheetanii kaameeraa koo dhuunfadheen jira waan ta'eef silkii haasaa jechuudha. Hello. Akkam nagumaa? Nagaa galata waaqaa hin baddee jira galata waaqaa maaloo isa sana maal gooteree si eegatumaan mee jira isa sana maal goote maaloo yeroo baay'ee on qabu siin jedhee turtii ji'a 3 qofa hojjedha ammumaa asitti yeroo na jala dhumate ka yeroo qabu bakka yeroo dafee deeme yeroo qabu ji'uma 3 qofa oo akkam na goote maaloo bakka maallaqa aga barbaachisullee dhugaa dubbachuudhaaf aga barbaachisullee nan kaffala maalaa sulta naa qophisi maalaa sulta dhugaa moo kamisa moo maaloo waan dhaa jedhu kamisa yookiin jimaata maalaa isaa jirta eeshi bakka sin eega daraa kee naa qophisi bakka turte ji'a 3 qofa eeshi maali kana taasoo kan inni haasaa jiru viizaa kiyyannaa xumuramaa jira viizaa maalitti buutu viizaa kiyyattu naa xumuramaa jira to'atu hin beekini paaspoortii kiyya biyya alaatti ergaan ture madaamii kiyyatti waruman duraan bira hojjetaa turetti ergaa ture waan biraa osoo hin ta'in yeroo dheeraallee hin qabu haalli nuti jirullee kana fakkaata garuu turtii ji'a 3 qofa hojjedhee deebi'a jedheetanii amma kamisaa fi jimaata qoy kan fidne waa afaan hin fidne bara maaltu maal adeemsuma keetu yoo ta'an adeemsa maaltu kana siyaachiis akkamitti yaaddaree otoo nan hin beekin immoo maal beeku barbaachisa kun deemen hojjedhaan taa'atu gadheedha malee deemen hojjedhaan rakkoo isa yoom isa qaata dhiistee waanuma kanaayyuu yaadiin jennee qaata dhiistee biraa deebitee haaraa gootee lafa kaaftee amma haaraa gocha osoo hin taane bakka nan deemaa otoo natti himin xumurtee otoo natti himin deemtamoo kunoo sitti beekaa yoom hin deemeree kunoo asiin jira kamisa anatu tuwati bilbilaa sottu si dhagaye kamisaa fi jimaata bal sitti himaa yookaan amma toonni waan ta'e gara ta'etti hin bahin sitti himaa amma yaaddaa amma nan deemaytee akkuma amma namtichatti bilbileen ka'e bara madaamii kiyyattis namtichattis dawwalee baqa kamisa yoo waan jedhe kamisa jimaata maaltu kana si yaachise maal taateeti turtii ji'a 3 hojjedhe dhufa maaliin jiinni 3 maaliif si barbaachise bakka nan hojjedha maal dhabdee maal taateetiin kanati baqa dhabachaadhaaf hojjetaa namni dhabatuun taane baqa namti waan yoo ta'e hanqate guuttachuudhaaf deemee hojjetee deebi'e. Amma waan hundunaa guutee ana. Si'a tokko deemtee deebitee jireenya kee jiraachaa jirta maaltu sitti hir'atee deemtama. Sitti hir'achuu miti qaama meene jiini 3 amma ila jiini 3 amma guddaadha ji'a 3 hojjedhee deebi'aa. Ji'uma tokko maal ta'an. Deemuu maallaqa kaffalee
viiza nuyyuu jimaata yookiin kamisa si ufaddanaan jedhanii ati immoo asitti lola guddaa Amma na duuba fixee viiza hojjechiifattee deemte jechuudha. Akkasitti yaadee gaafa xumure baqaannan callisaan kamisa deemte. dhaggeessita kaate. Kamisa yookiin jimaata viiza deebi'aa sana booda wixata keessa guyyaa bararaa kiyyaannaa dabarsiisan na gaggeessita. Akkamitti yaadda kun amma ta'a jetteeti sammuun si fayyaadhuma. Ati Maal odeessaa lammata jirti sammuun si fayyaadha namaan hin jedhin. Sammuun too fayyaadha. Sammuun si fayyaa taanaan si gaataa jiraatu. Maal dhabdi maal taateef kanatti deemu. Namni Jechuun dirqama wanti hundi akka ati barbaaddetti si guuteetu miti. Garuu si gaataa yeroo kana akkuma ta'e kan ati deemtee. Yeroo kana maal rakkoo qabu? Yeroo kana oo deema maal rakkoo qabu? Ji'a sadii amma yeroon koo ga'utti ji'a sadiin hojjedhee deema. Madaamni koo wajjinis kan hin haasa'e kaleessan dhageessaa. Moo iyyuu achi galtee turraan yookiin araada suusii wayii ji'a sadii deemtee deemta moo Suusii. dhuguma nama hojjetu moo ji'a sadii hojjettee as deebite. Siruma isin barbaada amma ji'a sadii miti waggaas miti deemu isin barbaachisu ta'a isi gara. Cikicidhii irraa dhiisimee hatamu. Iddaan maallaqa kiyya kaffalee iddaan waan qaama namichatti haasa'e kamisa yookiin jibaataa biizan keessi dhufaa maallaqa immoo kaffal maallaquma kaffali sanallee deemee hojjetee Maaliif yaadde kun ta'uu hin danda'u kun kumayyuu akkanumaan odeessee hin ta'a akkamitti hin ta'a. hin argina gaan ta'a. Kenni Harka mana cabsitee paaspoortiin kennu. kanaan malee keessatti kanaan malee Maal gochuudhaaf kutuudhaa moo kuti paaspoortii? Bayyaa! kunoo kanaan deeme kanaan. Fayyaan qabdu. Kootu piraankisi godhe ani. Kootu piraankisi godhe. Piraankisi irratti hojjechuudhaaf kun akkanatti fala nagachite. Kootu piraankidha. Bilisoo. Hin dhufu. Kootu piraankidha. Fayyaa qabdaati garuu yeroo paaspoortii akkanatti na jalaa balleessitu. Fayyaa qabdaa. Fayyaan sitti dhaga'amaa jira. Maaliif piraankii maal hojjeta maal taphataa?